yuutuubii irratti Abel Biraanuu akkasuma immoo miidiyoota guguddaa Doonkituubii akkamittiin view baay'ee argachuu danda'an. Doonkituubii icciitii yuutuubii baasee jira. Viidiyoo kanarraati guutummaa icciitii yuutuubii fi hojii onlaayinii akkaataa itti galii dabalataa argattan, akkaataa itti birrii argachuu dandeessan, kaardii yoo xiqqaate hanga 300tti akkamittiin argachuu dandeessu bilbila qofaan. Viidiyoo kana guutummaa isaa ilaaluudhaan warroota kan argachuu dandeessu. Seensa irratti isiniif dubbadhe akkamittiin yuutuubii irratti yeroo viidiyoo gadhiisnu view baay'ee argachuu dandeenya. Icciitii yuutuubiidha. Icciitii kanarratti miidiyoota guguddaati baasee, chaanaalota guguddaati baasee. Chaanaalonni guguddaan kun kanneen akka Doonkituubii akkasuma immoo Abel Biraanuudha jechaadha. Egaa icciitii kanaani kan viewun subscribe 15 qofaa irratti jechaadha. Viewun 141 kun jechaadha. Baay'ee viiraalidha yuutuubii irratti. Egaa isin tursiisu gamanumaan warroota kana argachuudhaaf gara YouTube studio mataa keessanii seentu jechaadha. Ijoollonni yuutuubii hojjettanii YouTube studio keessan erga seentanii booda jechaadha. Viidiyoo hojjettan sanarratti viidiyoo yuutuubii irratti feetan sanarratti jechaadha. Wanta sirreessuu qabdanti jira. So jalqaba irratti yuutuubii keessan keessa yuutuubii studio keessan keessa erga seentaniiti haala kanaan viidiyoo keessan cuqaastu jechaadha. Haala nama seeneen argitanii jirtu baay'ee salphaadha. Viidiyoo keessan cuqaasuudhaani mallattoo iskiriptoo kana cuqaastu. Sababiin isaas maaliif wantoota fooyyessitanti jira jechaadha. Taayitilii kanarratti viidiyoo keessan wanta ibsu. Fakkeenyaaf akkaataa ittiin qormaata kutaa 8ffaa ilaalanidha kun viidiyoon kun. Taambilerii bareedaa barreeffama sirrii hojjedhe jechaadha. Haala kanaan kana gadhiisuu sirreessuu qabdu. Taambileriin keessan murteessaadha. Akkasuma immoo barreeffamni keessan murteessaadha. Warroota kana gochuudhaan view guddaa argachuu dandeessu yuutuubii irratti. Kun icciitii guddaadha. Laayikii godhaa. Subscribeis godhaa. Galatoomaa. Viidiyoo taanuun wal agarra.